Bahagiddu galeessatti wanti sodaatame ta'e jedhame Iraan Israa'el rukutuuf qophaa'uu ishee bira gaheen jira kan jedhu dhaabbanni basaasaa Ameerikaa. Waraanni Ameerikaa guyyoota lama keessatti yeroo lammataaf xayyaara boombii B-52 bahagiddu galeessaa irra balaliise. Xiyyaaronni kun boombii niikuleeraa baachuuf kan tajaajilan yoo ta'u, waraanni Ameerikaa ergama Task Force boombii lammaffaa bahagiddu galeessaa keessatti sa'aatii 48 keessatti yeroo lammaffaaf gaggeessuu isaa ajajni giddu galeessaa United States beeksise. Xiyyaaronni boombii B-52 buufata xayyaaraa UK irraa Fairford irraa biyyoota bahagiddu galeessaa 6 keessa balalaniiru. Kunis bobaa qilleensarraa guutuu fi ergama leenjii fageenyaa irratti kan dabalatu ture. Ergama kana hunda keessatti namoota boombii darbanii fi eejjota xayyaara waraanaa hiriirse jedhame. Ergamni kun dandeettii piroojekshinii humnaa fi michummaa naannichaatti agarsiisuuf akka ta'e siitkoom beeksiseera. Israa'el humna niikuleeraa Iraan barbadeessuuf xiyyaarota B-52 fi boombii MK-32 Ameerikaa irraa gaafachaa kan turte yoo ta'u, yeroo bulchiinsa Joo Baayidanitti argachuu dhabuun ishee ni yaadatama. Tiraamp garuu qamisiin ximqataaf hin taane yaa ciccitu akkuma jedhamu wanti Israa'el dhoowwannu hin jiru jedhaniiru. Iraan irraa diinummaa guddaa kan qaban Doonaald Tiraamp yeroo filannootti Iraan yeroo lama ajjeesuuf yaaltee jirti jechuun himachuun isaanis ni yaadatama. Torbee kana keessa immoo sodaan isaanii dabaleera. Iraan ajjeesuu dandeessi kan jedhan Doonaald Tiraamp yoo nani du'e humni waraanaa Ameerikaa Iraan akka dachee irraa balleessuun mallatteessan jira jechuun isaanis ni yaadatama. Ergamni wal fakkaatan xiyyaarota boombii B-52 buufata Biriteen irraa ka'uun biyyoota 9 naannoo itti gaafatamummaan siitkoom keessa balali'aniiru. Ergamni sun bobaa qilleensarraa guutuuf meeshaa waraanaa lubbuu balleessuu gadi darbachuu kan dabalatu yoo ta'u, xiyyaaronni Ameerikaa F-15 fi loltoonni biyyoota michuu 4 irraa dhufan ammoo xiyyaarota boombii kana eegaa turaniiru. Ajajni giddu galeessaa Ameerikaa torban kana waraanni Ameerikaa dandeettii isaa bahagiddu galeessaa keessatti balali'uun xiyyaarota boombii B-52 fi xiyyaarota waraanaa biroo agarsiiseera jedhama. Ergamni kun gareen aleellaa xayyaara fe'umsaa USS Harry S. Truman ji'a 2 fi gara naannichaatti bobbaasuu isaa dhiyeenya kana xumuruu isaa hordofeeti. Hoogganaan siitkoom Jeneraal Iriik Kuriillaa ergamoonni Taask Foorsi boombii dandeettii piroojeektii humna Ameerikaan nageenya naannoof kutannoo qabaachuuf dandeettii qooda fudhattoota mootummaa yookiin mootummaan taane kamiyyuu naannoo bahagiddu galeessaa keessatti wallabdee babal'isuu yookiin ammeessuu barbaaduuf deebii kennuufi jedhani. Ergaan kunis kallattumaan Iraaniif akka ta'e ni beekama. Iraan Israa'el haleeluuf qophaa'aa jirti kan jedhu dhaabbanni basaasaa Ameerikaa. Hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Iraan Meejar Jeneraal Muhammad Baagaarii Israa'elitti balaa buusuuf qophii xumuruu guyyoota roobii darbe mirkaneessuun isaanii ni yaadatama. Qondaalonni Ameerikaa immoo xiyyaaronni waraanaa kun balaa naannicha irraa maddu kamiyyuu furuuf dandeettii fi qabeenya bal'aa qabu jedhaniiru. Ayatollah Ali Khamenei gama isaaniin har'a ittisa cimaa yookiin doorsisa waraana diinaa ilaalchisee yaaddoo hin qabnu. Iraan islaamummaan balaa akkanaa qolachuuf dandeettii cimaa qabdi. Kunis uummata isheef nageenya sadarkaa olaanaa mirkaneessa jedhani. Israa'elii fi Ameerikaa eeruun haasawa kan taasisan Ali Khamenei diinonni Iraan yaada uummata to'achuun wallabdee uumuu fi bu'uura warraaqsa Islaamaa irratti shakkii uumuu kan kaayyeeffate doorsisa waraanaa akka yaalan dubbataniiru. Kanaafis deebii cimaa akka qabanii fi diinota isaanii adabuuf akka qophaa'an irra deebi'anii mirkaneessaniiru. Odeeffannoo birootti yoo dabarru mootummaan Somaaliyaa humni isaa haleellaa buufata waraanaa Al-Shabaab 4 irratti kutaa giddu galeessa biyyattii haleellaa barii ture irratti raawwate fashaleessuu beeksise. Ministeerri odeeffannoo aadaa fi turizimii Somaaliyaa akka jedhetti haleellaa barii naannoo Shabalee giddu galeessatti fuula dachaa irratti dhoo'insa qawweetiin jalqabe hordofuun loltoonni Al-Shabaab 130 ajjeefamaniiru jedhama. Humnoonni mootummaas erga gareen gara jabeeyyii kun buufata waraanaa dhiyeenya kana bilisa ba'an haleelee booda meeshaa waraanaa booji'uu himeera. Al-Shabaab kufaatii guddaan mudateera. Gootonni keenya jajjaboon hidhattoota afaanii dammaqinaan hordofaa jiru. Soomaaliyaan qabsoo shororkeessummaa irratti gootu gonkumaa hin laaftu jedha ministeerichi. Mootummaa deeggarsa addunyaatiin dhaabbatu kana kuffisuuf qabsaa'aa kan jiru Al-Shabaab sakatta'iinsa ganama barii kanaan humnoonni isaa loltoota hedduu ajjeesuu hime.
Gareen gara jabeeyyii kun yeroo baay'ee hoteelotam mana nyaataa fi dhaabbilee waraana Somaaliyaa humnoota gamtaa Afrikaatiin hojjetaman magaalaa guddoo biyyaalessaa Moqaadishoo fi bakkeewwan biroo guutuu biyyattii keessatti argaman irratti xiyyeeffata. Mootummaan Somaaliyaa humnoonni nageenya naannolee bilisa bahan cimsanii akka eegan qajeelfama kan kenne yoo ta'u hidhattoonni naannolee sana deebi'anii to'achuuf yaalan akka itti gaafataman akeekkachiiseera.